sargii isaaniitiif haala mijeessinee fi kun akka kanatti bareechinee fi haala ajaa'ibsiisaa ta'e kanaan haala isin agartan kanaan wallaahi maashaallah goonee fi jirraa. Majlisii kana akkaataa kanaanis yoo barbaadan hojjechiisuun ni danda'ama waan ta'eef namoonni barbaadan yoo jiraate akka kunillee ni jira jechuu isin hubachiisuudhaaf akka waliigalaatti. TV standii isin jenne sunillee kunooti akka kanatti bareechinee fi maashaallah televiziyoona illee irratti rakkabnee fi Ashama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family wanti akkam jirtu nagaa kooti galata rabbiiti. Har'allee immoo hojii muraasa wayii qabannee dhufneerra. Hojiilee sadii afran tokko nama tokkotu cidhaaf barbaadee doolaaba isin agartan kana nu ajajatee doolaaba kana nu ajajatee TV standii dheengaddummata nageellee arsiitiif feene sanis nu ajajatee saffisaan TV standii sana halkanuma tokko keessatti hojjennee fi dhiyeessuu ni danda'ama. Halkan tokko guutuu hojjetaa bulanii ganama irratti firraa geessine doolaaba kanas hojjennee fi algaallee hojjennee fi amma immoo majlisii bareedduu saddeesi meetira 8 hojjennee fi waan bareedduu ajaa'iba taate wayiiti akka gaariitti hojjennee fi mana isaatti galchinee fi jirra. Kanaaf doolaaba kana asumatti viidiyoo isaa irraa fudhannee manatti illee dhaqnee viidiyoo irraa waraabbanneerra. Majlisii immoo asitti haalli nuuf hin mijanne ture xiqqoo jiddumaan yoo alatti gadi baasnu waan roobni nutti dhufeef jecha garuu mana isaatti geessine mana isaa keessatti kun haala kanaan fataa zanaa goonee akka gaariitti miidhagsinee bareechinee galchinee fi jira. Baay'ee majlisiin kun taa'umsaan qabu ka irra ta'an san hin barbaanne inni itti hirkatan qofa barbaadanii filannoo isaa fi ishiitii walii galanii filatanii kanaaf akkasitti digaa fi waan ka hirkannaa kana qofa goonee fi yaa'u akka addaawwan gartee akkasumas beebii tiraasii walillee akkaataa agartan kanaan fa'aa goonee fi akka kanaatti bareechinee mana isaa keessatti maashaallah fa'aa goonee fi irra kennee hojii paasii minaan sokkeetti hin sakkaane ture. Akkasumatti dhufee ka ijoollee arsii nageellee hojjenne san argee dhugumatti akka hamaa jaalate wallaahi kanuma naa kennitan malee jennaan kun ajaja nama biraati waan ta'eef amma ofirraa fe'uu hin jenneeni bakka as tokkoo itti barbaadan nuun jedhe waaqa kanaaf nu jarjarsee dura kan inni ajajate doolaabuma kanaa fi algaa fi kichinii wayii ture. Kazaa nuti doolaaba hojjennee fi ture kana immoo abal abidiina nuun jedhe jennaan sun kana biraati jenneeni isa warra gara arsii nageellee feene. ከዛ በኋላ ቲቪ ስታንዳት ያልካን ተቆረቡለኒ አካይት አደባስኔ ፋጎኔ ቁልቁሌስኔ ወጀቹዳ ባይዘዌ ያው ዶላብን ኩንማ አከገርተን ከነ ይወላልታን ዶላብን ኩን ቶኮቹማ ወጥ ይፈቃተ ገሩ በከሰዲ ተዳን ባ ዶላብን ኩን ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ዶላብ ሆጀኔ ወመነት ሲኔፊኑ አከሚት አከነተ ኢና ማንጀተን ገሩ ዶላብ ጉዳ ገነገው ከነ ቶኮቹ በኩም ቶኮ ተወጀተን ማን ኦልሴንሲሱን ለመከራ ጉርፋ ሪባ ከሰጥ ኦልሴንሰኒ ገልቹን ባ የረክሳ yeroo biraati fu gadi baasuuf wal galchuun hin danda'amu. Garuu nuti immoo akka haala salphaa ta'etti akka isin agartan kanatti bakka sadiitti addaan baasna bakka sadiitti addaan baa jechuudha. Nama lama lamaan qabattee seensiifta. Azaa boolla seensiiftu immoo ofuma isaatii walitti yoo siisisan doolaaba tokko guutuu ta'a jechuudha. Akkaataa saniin hojjannee fi doolaaba kanallee galchineef jechuudha. Algaalleen akka agartan sanii kun immoo kana fakkaata majlisiin isaa jechuudha. Akkaataa kana walumaa galatti bareechinee haala agartan kanaan TV standii tokkoo fi algaa takkaa fi majlisii kana kichiniis jennee turre kichinii immoo kasaa ta'e qulfiin hin jiru nuun jedhe fakkaate kichinii meetira kaamsaa takka hojjennee fi turre kichinii keessatti qulfii hin fidannee naan jedhee akkasitti dhiisne walumaa galatti majlisii kana akkaataa kana namoonni hojjechiifachuu barbaadan yaa karaa lakkoofsa WhatsApp kenna duwwaa 9132182 duwwaa 6 saaloon jechuun dagatina walumaa galatti saaloonii tokko bareechisuudhaaf saaloonii bareedaa tokko keessatti meeshaa keessan bareechisuudhaaf akka agartan kana TV standii tokkoo fi majlisiin tokko yoo gale biffee tadarraabiyyuu yoo kana jibbisiisu taate koornar biffee takka saddeesii bakka ta'e tokkotti yoo galchitan san booda waan hunduu manni akka barbaadetti bareeda jechuudha bakka haaluma salphaadhaan mana keessan akkaataa kanaan bareechifattanii tartiiba itti godhachuu ni dandeettanii isiniin jenna. Gamanumaan kun chaanaala YouTube Nasruu Abboojiitii subscribe nu gochuudhaan nu hordofaa. Hojiilee keenya nuti yeroo yeroodhaan viidiyoo isaanii gadi furru viidiyoo isaanii daddafee akka isin dhaqqabuuf channel keenya subscribe godha video wanta namoota biraatiifis bakka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh family one channel YouTube kiyya akkam jirtu nagaa keessani isin jechuu inni raanfanne ammas nageenya rabbii bal'aa guddaan sun bakka jirtan kamittu lafa jirtan kamittu isin biraa jiraatu tun dhaamsatti iyyatan yeroo hundaati inshallah harraga hojiilee har'aatti hojjenne keessaa hojii miidhagduu bareedduu kana fakkaattu qabannee dhufnee jirra. By the way design kana ofuma isaaniitti qabatanii dhufanii
dizaayinii ofii isaaniitiin nuuf ergan jechuudha. I think Suudi Arabiyaa irraa ni fakkaata buleetti keenya takkatu maatii ishii nutti ergattee maatiin ishii dhufanii nu ajajanii meeshaalee hedduu nu biraa qabanii meeshaalee kaawwan gadi baasuudhaaf olii gadi taftaaf jechaa jirra xiqqashoo roobatu nu rakkisee saniif wanni hin jenne haalli nuuf hin mijanne kumsaaxinii nu biraa qabdi yookaan doolaa besa guddaa kana jechuudha nu biraa qabdi algaa nu biraa qabdi biffee kontiroolii nu biraa qabdi እና ቲቪ ስታንድ ተብሎ ብራ ቀብድ ወኒ ከና ቀበኔ ዱፍኔ ፈሞ አርባ ሁንደ ኬሳ ወን አዲሲ ጎዱ ቲቪ ስታንድ ወን ሀገር ዳጎ ሳይዱ ዲዛይን ወን ሄዱ ቲቪ ስታንድ ስላ ጉርጉዳ ይደማን ከቲ ቃሊ ዳንም ብሪ ኩመ ጃተማ ተመኩ ተርባተ ማትለ ወጀዴት እንጅራ ገሩ ገቲን እሲ ጅዱ ገለሰታቴ ወላሂ ሆጂ አካሚ ደግዱ ኦፊ ኬና ሆጀኔ ዮከን ብረት ወጀተማን ኬሳ ከነን ኢቲም ቦኔ በቃ ነገ ማቺስ አይዶ ነው ማለከተ እንበይቋን ወላሂ ደግሞ ረቢስ ንቲም ባይ ነገ ማቺስ ቲቪ ስታንድ እንተንጀቹ so akkasi obboleetti teenya takkaatu nu ajajatee gara Arsii Nageellee jechuun Nageellee magaalaa Nageelleeti achi geessuudhaaf jirra jechuudha. TV standiin tuni bakka sadiitti addaan qoodamte akkuma agartan kana bakki walakkarra TV'n irra taa'u kun addumatti keessa as baha. Kuuwwan immoo kunuunii agartanii karaa jalaatiin miila isaanii ni mul'ata. Kan miila ofirraa qaban kunniin lamaan bitaa mirgatti addaan bahan. Mana keessatti manni keessan bal'aas ta'ee dhiphaa yoo ta'e diizaayinii isaa akka barbaadaniif gara barbaadanitti olii gadi zoorsitanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Televezyiiniin immoo abbaa inchii 32 abbaa inchii 40 wayii ganas akka barbaadetti qabata. Ammayis jalaan immoo kunoo jiippaasii keessanii kaa'attanii bakka riisivaraas akka gahaa ta'etti qaba. Masaabawwan gurguddaa lamaa fi xixiqqaa lama qaba. Balbala immoo bitaa mirgaan ni qaba jechuudha. Haala kana ta'een hojjennee jirra. Wallaahi waan jabiin isaa immoo baay'ee ta'ee ofittiin boona bakka hojii na biratti hojjetamu ka bakka biraa hojjetamu tuffachuu kiyyaa miti baay'ee ta'ee qulqullina qabadha tanallee. Wanni sanaa beeku qabdan hojiin bakka biraa hojjetamu hundi isaatu akka rabbi isaa fedheef akka ofii fedhetti hojjetan namni kamuu. Garuu ani immoo yeroo baay'ee hojii na biratti hojjetamu wanni ittiin na boonsu keessa tokko qulqullina hojii kiyyaati. Wallaahi namni hojiin ati nuu hojjettee manatti naaf iddee hojjettu sun talkaashaa yookaan waan hinkanii wayiin harkaa qaba namni jettan gara koomentiitiin naa barreessa rakkoo tokko iyyuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf akkasuma akkuma laafinata yookaan itti gaafatamummaa fudhannee hojjennu san waan hojjennullee qulqullinaan onnee keenyarraa hojjenna jechuudha. Kanaaf mee meeshaa tan akkasiin itti bareeddu laalaa. Wallaahi dhugaa rabbiin sitti himaa hedduu takka akka waan ofii kootii itti hajamuutti walumaa galatti jechuudha. Gartee akka waan ofii kootii hojjetadheetiin itti gammade sababni isaatis waan maamila kiyyaa hojjedhu tokko qulqullina isaatitti bareedina isaatitti yoo ofii kootii gammade I think ogeessa ta'uu wajjin waan nuti gammanne san nu caala namni sun akka irraa gammadu abdii qabna waan ta'eef jechuu kootii akka walii galaatti እና hojii kana fakkaatu bareedduu akkana jirtan hojjannee inshaallah ofirraa xumurree akka agartan kanatti bareechinee feesinee gartee halluudhanis filannoo halluutiin akka gaarii bareechinee ofirraa gara Nageellee Arsii geessuudhaaf jechuudha akka walii galaatti. Kana fakkaata mee isinis yaada ittiin nu kennaa isin jechuu barbaanna waan gama jabinaati immoo kunoo aniin kiiloo 64 akka agartan kanatti itti raahessaa jira. Kabiraa immoo otoo dhiirsafniitti nuu taatanii televezyiinii achirraa gadi buuftanii jiippaasii jala saniin kaa'attanii bitaa mirga irratti ispiikarii keettanii irrattuu caffaruu hin dandeettan jechuu bitaa mirgaan akka barbaadanitti manam nagar manam hom tokko waan nu sodaachisu hin jiru jabina meeshaa keenyatti jechuudha. So akkas inshaallah namoonni meeshaalee akkana kan ajajachuu barbaadan gatii madaalawaa ta'een isin hojjannaa bazaalee free delivery dha akka gaariitti hojjannee xumurra inshaallah isin geessuudhaaf yeroo kamuu balballi keenya yookaan karri keenya banaadha isin jechuudhaan barbaada. So namoonni meeshaalee akkanaa kanneen barbaadan TV stand akkana bareeddataniin aadaa kunillee ni jira namoonni jettan yoo jiraate kunis ni jira diizaayinii filannoo isaaniitiin nu erganii nutis akkaataa filannoo isaaniitiin akkasumatti hojjannee fi lafa kennu jechuudha. Wallaahi dhugaa rabbiin isinitti hima